السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفوني ترجرتو أمتك أشتي أمتك زعللا في أمتك بجا كم جرتني فيا كسني نجين جسم بدأ الحمد لله رب العالمين. هرس قلتي دبني زراء هردفتو تكو أنمت كسني هدو نافقلتو ما ulfaadha jajjabinni keessan hedduu natti tolee jira hedduu na jajjabeessaa jirtanii jajjabinni keessa ammallee itti hafuuf isiniin jedha akkasumas maamiltoonni haaromni guyyaarraa naaf gara maatii koonitti dabalamaa jirtanii manni mana keessanii chaanala keessanii information garaagaraa wal qaqqabsiisnaa akkasumas barnoota garaagaraa waan beeknurraa waliif qonnaa wal bira dhaabbanna isiniin jechuun barbaada. Yeroo video seentanii daawwattanii like naaf gochuu indagatinaa like share gochuudhaan na jajjabeessaa akkasumas hanqinaa fi gaafii dogongorri yoo jiraate sanduuqa koomentii irratti jalatti naaf kaa'uu indagatinaa namni dogongoraadha tarii dogongora koon ofirratti argisiin irratti arguu dandeessanii isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya yeroo seentanii daawwattan like indagatinaa isiniin jedha. Egaa ka ammallee viidiyoo hin qabadheen dhufee viidiyoon kunis waa'ee shamarran keenyaati. Viidiyoo obboleettii teennaa ni dhageeffanna miidiyaa akka malee deemaa viidiyoon kun jecha wal jalaa fuudhamee deemaa jira. Dhugaa dubbachuuf bara kana sila akkamitti akka namattis dhiyaatamu akkamitti akkas namarraayis fagaatamu akkamitti akka namarraayis fagaatamu baay'ee nama dhibaa baay'ee nama dhiba jechuudha. Keessattuu obboleewwan kiyya warroota shamaraa keessaallee ergaan kun kan eeggatu kan ilaallatu warroota ilma dhiiraa jaalattanii viidiyoo waraabaatti ergita ilaallata. Nuti gaafa gochuu dogongorree shamarree biraatti irra uumame irraa baruu hin dandeenyu. Maaliif akka ta'e anaafis gaafiidha. Irraa waa haa barruume. Wanni tokko viidiyoon tokko fakkeenyaaf nama tokko ilma dhiiraa tokko jaaladhee viidiyoo waraabee keessaa yoo itti erge viidiyoo sun gadhiifamee yookaan miidiyaa irra qaqqabu ta'e borus anaafis kanuma jettee wanni akkasiisan irraa of akka qoxxobduuf ergaa siif dabarsa jechuudha dogongorri nama biraa dogongorri shamarree takka an akka kootitti siifoo yaa shamarran keenya tan ilma dhiiraa jaalattee yeroo inni viidiyoo naaf ufuraabinaa ergisiin jedhu viidiyoo akka malee waraabaa ergitu uftoodhu dhaabbadhuuf ilaali shamarree bilis shamarran Oromoo nuti qaaliidha garuu gatii qaalummaa keenyaa akkan ofirratti cabsaa jirra ofirra wallaallee cabsaa jirra. Qaalummaa keenya isa wallaalleetu osoo nuti qaalii ta'uu beeknee uf cabsaa jirra. Ijoollee dhiiraa yoon jedhu hundaa miti ta'a yoo osoo atuu viidiyoo akka malees arge silaaluu hin feenetu iyyuu jira. Dhiiras yoon jedhu hundaa miti cinaacha tokko foomuluu ajeessaa itti mira Oromoo. Amma mucayyoo tana ilma dhiiraa jaalattee akkuma nama tokko video waraabdeetti ergite. Viidiyoon kuni fuudhee miidiyaarra gad lakkise. Viidiyoon kun icciitii keessaan ergameefi. Mucayyoon tu viidiyoo kana miidiyaa irratti argite. Maatiin isii obbolaan isii firoottan isii gaafa viidiyoo kana argan maaltu itti dhaga'ama? Isiin hoo hamileen isii akkam ta'a? Yaa ilma dhiiraa kan dubartii akka maleedhaan hamilee sii tuttu. Wallaahi rabbii irraa si gaafata siin ta'a. Garuu mucayyoon tuni ajjabattee teettee haasofte icciitii silaa keessaan qabamu maru haasofte. Har'a haasaa isii kana isiin maan yoo deebitee argite hammam hamilee isii tuqama hammam jibbiti. Deebitee ilma dhiiraa tokko amanuudhaaf yeroo dheeraatti fudhata. Yaa obboleewwan kiyya holmateessuu dhiisaa shamarran keenya keessattuu shamarran keenya wanni akkana babal'ataa jira. Wanni akkana faashin ta'ee deemaa jira. Duras mucayyoon takka dhiyeenyuma kana viidiyoo sanii ilaalee biraan qaxxaamure
فيديو قام قفوي كلها ورابدت ارجتي نيفا مبوليوان كيا انترنيتي كيا تويتر دبادانا رفتا جزء درالي وبلتين تين تكو لما ميتكون فيديو قام كلها وفي ورابدت ارجتي سودا قام كلها ورابدت ارجتي غافا فيديو تيس هاركانغات ملقا غافتي تروي ملقا غافتي ملقا ايسين ارغو ديدي ينان لكي harka hin qabu yeroo man haa eeggadhu siif kennaa jettee gubboo viidiyoo saniitu kadhachuudhaaf yeroo eegganne viidiyoo gadhiise gaaf duraa garuu mallaqan barbaadu jedhee sobee dubartiin gara laafettiidha gara laafummaan gizee tokko nama ajjeesisiisa garba nama godha wallahi garba nama godha ergiteefi kun ammoo dogongora siiti namni tokko yoo dogongore shamarree akka teetii akka tiyyaa takka yoo dogongorte dogongorri suni sillee eessa jirta maalirra jirta akka dhaabbattee of ilaaltu si qarqara jechuudha dirqama hanga zooree mataa keetirra ga'utti eegin ilma dhiiraa hammuma feetas jaaladhu hin jaalatin jechuu miti namni hundumtuu ni jaalata jaaladhu kabaja isaan malu kenniif garuu viidiyoo raabdetti ergin yaa obboleettii tiita shamaraa hedduu shawwadamaa jirra karaa hedduun cabaa jirra cabna na fayyuu hin dandeenye cabda karaa kanaan uf kusadhu viidiyoo obboleettii teetii irraa waa baradhu mee obboleettii teen taan daawwanne walitti adeemnu garuu si ajjabattee teettee waa'ee citii keessaa silaa haasa'amu namni jaalalleena waan lamaan hojiin haasoftee viidiyoo waraabdetti ergite garuu miidiyaa irra gadhiiste miidiyaa hundarra deemaa jira jechuudha ati hoo maalirraa baradha ani hoota akkasii maalirraa baradha ati hoo maalirraa baradha uf kusadha please uf kusadha gaafa isin harkaa ba'e ol deebisuu hin dandeessan wanta ol deebisuu hin dandeessan har'a uf kusadha har'a uf ilaala har'a uf dhaqaba yaa horoota akkuma dhiirri fedhinnaa isaa inni isin gaafate waa hunda udaagaa isaa hunda guutuudhaaf kuftanii kaatan kaffiree boyfriendiidhaa miti abbaa manaa kee maan ta'in ajjabadhu taa'e hojjaasay seeraan qajeelii hojjaasay viidiyoo ittiin ergin viidiyoo tarii akka maatiitti erguu dandeessa viidiyoo san keessatti wanna keezii keessaa fayyadamtu hin erginitti viidiyoo yeroo hojjettu tarii maatii qabaachuu dandeessa maatii kee haa viidiyoo ilaaluuf erguu dandeessa uf eeggadhu uf qusadhu barri badee jira mee viidiyoo obboleettii teenaa taan daawwanne walitti adeemnu ammaalirraa hubadha ati hoo maalirraa hubatta Dammako keessa dhungatiin natti dhufanillee nama riku bakka akkasidha gaafumsi arsuus natti hin qabamini irra naaf darbii akkuma kaleessa bakka gaafa walitti harree wal baqannee rafuu wayyaa mitiiree dammako rafii kee wayyanaan jettee galgala harreen ture garuu ganama gaafan ka warraan fadheera ishee nama riku bakka sirungachumaa fi viidiyoo isa kana jammaree isa irratti sirungatiin natti dhufanii deebi'anii deeman ishee maareekoo naa dammako baay'ee sin jaalladha ishee wallahi baay'een sin jaalladha naa yoomiyyuu kan godhamneeti namni qixxeerarraa yeroo hin jiru gaafati yaaqee koo jettu garaadda gubataa dhibbuleessi kee naa maareekoo yaaqee maaltu godhee yaadhaaf abbaasuu qabuudhaan jedhe yaaqee koo gaafa jettu garaatu na gubataa naan jennaanii yaaqee makoodha maal fiddaan jedheen immoo maareekoo bagan jedhee miti tokko immoo dhaqaa kana faadha dammako naa nu eebbisiin jedheen immoo malee nuti dhamamini nani ho biyya keenya ko kan eebbisamanii akkasumatti miti waan baay'ee godhaniitu dhaanaan jedhe akka biyya keessanitti waan barbaachisu beeku waan ta'eef waan barbaachisu natti mi hunda isaanii godhaa nu eebbisii jedheeni ishiinaan jedhee achiin booddee ati obboleessa godhamiti rakkeen obboleessa kee maaltu na godhee maal ka'ee soddaa kee yookaan waasaa kee
soddaakos waarsaakos obboleessakos sadansaadhaan jedheen inti bakka achi seen eebbisaa mucaa makeenya sirriitti naaf qabi malee eessattura jalaadha ergiinee jedhee ani yaaqee koo eessatti iyyuu erguu tumatee wajjinaan deema malee nan gaafa wajjinatti deemtee mataadhaan hin deemaa jedhee lama rekkoo chaa bakka isheen adamma koo sin jaalladha baay'ee ishee damma koo obboleewwan kiyya maalirraa hubattu garuu si sattarattee teette isaaf hin hafne osoo akka barbaadettis miidiyaarra akka barbaadettis yaa'anii qaama qullaalleetti ergitee isaaf hin hafne miidiyaa kanarra zooraa jira jechuudha akkaan ani maalirraa baradha ati maalirraa baratta ani maalirraa baradha ati maalirraa baratta dirqama hanga mataa kee daragaa qabutti hin eegin obboleettii tiyya ati qaaliidha nuti dubarti qaaliidha garuu qaalummaa keenya waan ofirra wallaalleef bakka ammallee dhaabataa jirra sharafa keenya gadi buusaa jirra kanaaf obboleettii tiyya waan irraa baratte dheeti anallee sillee ilaallata ergaan kun tan har'a isirra gahee ani maalirra jira maal keessa jira ilaalchi kiyya yaanni kiyya maalidha maalirraa baradha jedhi dhaabbadhuuf ilaali kanaaf obboleewwan kiyya waan akkanarraa qusadhaa please dhiironni yeroo ammaa keessattuyyuu yeroo ta'ee jiru hundaa miti parsantii harka 195 warroota mallaqaadhaaf si barbaadaa jiranidha gaafa dhimma mallaqaa akka ati barbaad akka isaan barbaadanitti faana imaluu hin dandeenye ati faana imaluu diddee deebiin kee kanaadha deebiin kee icciitii kee gayyaasuudha karaa hamilee itti si cabsu barbaaduudha kuni dhiirummaa osoo hin taane dadhabummaadha namni dubartii cabsu namni dubartii hamilee dubartii tuqu namaa miti ilma dhiiraa ati obboleessa kiyya ka dhiiraa dubartii sirratti amaanaa akka taate hin dagatte wal jaalattanii waliin haasoftanii eega waliin taane dirqama miidiyaarra wal labsuu maaliif barbaachise wal jaalachuunis jira wal jibbuunis jira akkuma jaalalli jirtu akkuma walii dhufuun jirtu addaanis ba'uun jirti yoo addaanis bahanii nama afaan tokko dubbatu lammii tokko dhiiga tokko karaa nagaa adda ba'u osoo danda'amu maaltu icciitii keessan isa haasisuusi ga'isi yaasiise maaliif barbaachise kanaaf obboleewwan keenya kan shamaraa ergaan koo isee ilaallata please waan akkanarraa fuusadhaa waan akkana deddeebi'ee deemaa jira qaama qullaa furaabuun waan hin taane deebi'aa furaabuun waan akkanaa kun akirri teessanillee tanuma ufuusadhaa maalirra jira jedhaa dhaabbadhaaf ilaalaa isin jechuu barbaadu viidiyoo irratti dheeressu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh